jabaadhu ati mee ati ilaa inuma na qabbaneessi taamati suura qofa hojjetaa jechuun hin danda'amu. Jabaadhu itti fufi pirojektii lammaffaa sana duukaa hojjetta. Yoo lubbuun jiraatu pirojektii lammaffaa na duukaa hojjetta. Qaxalee. Akkamitti ne maal amma kun achi jala gala? Baasi keessa. Engineer. Dibicho. Shama. Nagara biti akkam? Tu. Jirra. Ai dibicho. Kuno mo hojii nu dhaabsisee moo nu kofalchiisuu moo dhufe kana nan. Namumallee nagaa gaafachuudhaaf yeroon qabu jechuudha namichi kun. Hojiirra ka. Kuno akkuma argitu. Maaliiti? Sirreessi. Yaa Engineer bilbila kaasi. Intala deengadda attaati maaltu beeka kaasi. Maaloo dhamma hojiin kee achiiti. Achi moo eenyu jira? Mee akkana deebii sana sirreessi dura. Waan sirratu asitti qabee achi keessa gangalata akka burquusa. Maali kun? Naman taatu makkeetti bitiif kan nama ta'an. Hello. Indue? Yesu betu mo? Naal gamati Dabil biletu ne biti? Yom due. Yesu memo? Kosa jirtan ta'in kai. Indue. Eda due? Yesu me jecha jirta be. Yesu masa. Malte balaaw mamaati boo nam tolcheera andu emo wantichi. Yesu masa jawari. Amma isuma duran du'e. Duuma moo? Dibicho. Yesu masa. Albosa. Yesu makeetu du'e miti. Walbeetu moo isuma koji? Akkamitti hin beeku? Tolche beeka malee. Yesu masa. Dibicho. Ati gaafa gammadus na kofalchiistaa Yesu. Maalitti kofalchiisa? Anatu hin beeku Yesu makee. Yeesumee koo isatti beektati. Tol. Ilmi eessuma margaa. Ilmi eessumatti baa. Hayya namiti warri kee. Si keessatti dargaa jira gaa. Amman du'e kaa. Si keessatti dargaa jira. Si keessatti dargaa jira. Eegaa. Jabaa akkana fakkaatu dhabne jabaa akkana fakkaatu. Amma adeemu. Amma asitti iyyuu gatiin qabu adeemu. Boodhaan dhabu. Akkamitti beekta teessuma koo yaanu firaayi nuyi. Maal eessuma kee jechuun barsii jechuudha. Qoyme deebisee si bilbilu. Beeratteere. Jabaa kana fakkaatu. Gaatu. Siin bilbila bakka siin bilbila. Adeemnu amma adeemna yeroon gubin adeemnu. Eessa deemna? Boo'ichaa eessuma keetti diga. Eessuma keetti biti kan du'e. Animo anatu deemaayi. Anis wajjin deemame. Hin qoosta. Miilla koo tokko laa naannoo kanarraa fuudhaan jira. Maal jechuun? Imaanaa ummataan harka jira. Itti deebita boru.
karaatti dhiiseem. Hojii uummataa Waan fedhe karaatti hafa malee miila koo tokko innumtuu jechuudha. Eessumeemtu miila kee tokko achii fuutee hin deemini. Yoo lamaan isaa ta'e malee moo waan jedhee. Maal afaan isaatiin miila kee tokko fuutee hin deemini. Hojii kee dhiiste hojiin kee kabajaadha naan jedhee. Du'e hin jennee. Utuudha. Utuu jiraatee akkas naan jedha jechuudha gooti. Utuu jiraatee. Ati immoo utuunis siin galu waama sii galu wallaaleera. Mee amma nan boossisiniiti boosse. Utuu jiraatee. Amma deemnu jechuudha. Amma deemnu jechuudha. Ani eessuma keerra hojiin kun caalee. Boochuuti. Maal obsi amma inni du'eera miti amma. Ati boochuu jedhe. Maaliif inni boo'u? Eessuma. Nan boo'a garuu obsi ammati. Eessuma. Ammee. Hai. Eessume. Eessatti beektanaa jettaa kunuus keessatti argaa jira. Eessume. Jabaa kana fakkaatu dhabne. Hojii uummataatiif jedhee kan eessuma isaallee awwaalcha jedhu. Kottu injinar anumatu siin jedhe kottu adeemnu. Eessan deemu? Awwaalcha eessuma keetii adeemnu. Hojii uummataa boruu sitti dhaqqabda. Maaliif qoostati? Qoosaa miti. Hojii uummataa. Eessuma keetti du'e miti. Eessuma koo miti. Eessummi koo adu. Eessa tokko naqu. Rabbi jedhu kottu. Abdaarii qoree ilaalaa kottu. Ani iddoo kanaan socho'a. Ani abdaarii qoree ilaalaa si magana kottu. Kottu deemne xawwaalla. Boo'irraadhaan. Asitti maal boocha kottu. Eessume. Eessaa dhufte reefu? Enjire nagaartu. Hawaayee nagaadhi sa'aatiin meeqam? Maali ganameeffadhee ni dhabii? Durseenas gaarra. Dursitees Akka duriirraa wayyaa sa'aatii bareedaan dhufee. hin qoosta baay'ee. Maaliin qoosaa jira? Hojiidhaan fakkaata. Sa'aatiitti hojii seenan jira sa'aatiin kun. Maal taatanii isin? Suuta hojjennaa eessatti jejjertu? Mee isin iyyuu suuta jedhaa hojjedhaa. Bara dhufummoo maal hojjettu? Sitti himuu dursa. Har'aa kaatee hojii kanan seentu. Maal jechuudha? Maal jechaa jirtu? Amma akka gootu uffata kee baasiiti uffata koo naa baasiiti bakka kana gannaa dhiisi. Dachee keenya irra dhaabattanii. Yeroon itti dhibaa wajjin gangaladhu hin qabu. Piroojeektii kana eenyu fuudhee akkasinitti kenne beektu isin? Eenyu fuudhee natti kennu abbaan koos fuudhee natti kennu iddoo kanatti sin barbaadu. Okay, aannan deemaa isin hojii hojjettu jechuudha. Sii galeera deemee gurbaanan asitti maal jiraatu? Eessatti hin deemaa maal taatanii jiran? Qabeenya koo lafa naa kaa'eeti deemi. Piroojeektii uummataa harkatti dhaabsisaa harka. Maal jechaa jirtu? Waan hin jechaa jiru sii galaa jira. Piroojeektiin harkatti dhaabsisaa. Ani nan deemaa isin asitti haftanii hojii kana hojjettu jechuudha. Kun dirqama jaalalatu hin taane dirqama. Naabaasitti deemi. Adaraaseera. Naabaasitti deemi namicha dhala. Maal jechaa jirtu? Waan hin jechaa jiru siin galu yoo ta'e qabeenya koo naabaasitti bakka kana gannaa dhiisi. Dhibaa akka ta'e wajjiniin as keessatti aduu quufuu hin qabu. Bakka kana gadhiisee nan deema. Eeyyee. Isin immoo asitti haftanii hojii hojjettu. Akkasitti walii galla jechuudha. Akkasitti sii galeera sirriitti. Reefuu sii gala. Yeroon itti nama gotatamaa akka keetii wajjiniin as keessa gotatameera akka dhufu hin qabu. Hojii fixee hojiitti darbuun barbaada. Uummatatu nu eegaa jira. Rakkataa meeqa iddoo biraadhaan nu eegaa atasiitu na rakkista. Piroojeektii kana kan hojjechaa jiru eenyudha? Kan isinii as keessa dhaabattanii hojjechaa jirtanii isinidha. Nun immoo gallee mana keenya teenya. Inni boofta taanaan galtee ciisuudha ka malee maal hojii gara biraa maal. Amma kanaaf iyyuu nan deema jechuudha. Isa kana asirras deemi achirras deemi ani waan hin barbaadu helmeetii koo baasiiti bakka kana gannaa dhiisi. Nan barreechu. Adaraa seera. Anaan nan barreechuudha. Nan beekne jechuudha. Caala jala galu. Darbuu goota. Maal garam deemtaa? Hojii seenaa kan boleessu. Humnaan hojjechuu barbaaddaa? Maal akka hojjetamaaru si galaa jira? Nutu jalqabe. Situ jalqabe? Nutu jalqabe. Dachee keenya nuti asirra jiraachaa ture. Dacheef kuni waliin ilaallatamu. Sanyii eenyu akkan ta'e immoo na barta deebitee immoo na waamta. Ani immoo yeroo itti na dawwaltu bilbila hin kaasu. Sanyii abbaa barbaadde ta'e. Wal hubanna kaa. Maa sanyii waaqaan ta'e sitti bee.
Situ na kadhata ta'e natu si kadhata ta'e argita. Haasaa duwwaa. Injiinar. Fayyuma. Akkam jirtu obbo? Beekoo mee tokkicha. Naguma keessan. Fayyuma. Nagaa galata. Akkam. Nagaa keessan. Nagaa. Nagaa maal eessaa deemtu? Yaaduma karaadhuman deema. Karaa deemtu. Idduutti gortanii waan hojjennu kana daawwachuuf ka. Ilaalleerra. Ani kan hin jedhu. Obbo. Injiinaringiidhuma kana eessuma yaa kanatti argatte kanatti fidde eessuma fidde injiinaringii kana. Baratteet moo karaan wayirraa iyyuu lafuma argattee dhuftee ittiin hojjechaa jirti. Gaaffiin keessan hin cima lafaan argadhe isiniin jedhu. Akkam. Eessaa fi duree sila? Duraan kan hin beeku injiinarii tokkoon beekaa. Hojjaadhaanis namuma tokko kan hin beeku amma si faana lama ta'e. Tokkuma qofa beektu. Si faana amma lama naa ta'eeyyuu. Egaa injiinaroonni warri kaan immoo manuma bunaa kana taa'atuma oolu. Kanumatti waanuma isaa addaan baafachuu wallaaleen. Egaa injiinarri kaa qonnoo hojii masin argaa jirtan kanaaf asitti rakkatu. Eessumayyuu miti irra kan na dhibe injiinarri lamatu jira. Maali dhabbati? Achi butii irra gal irratti rukuti. Si dubbisaan jira miti? Baaca dhiifama naa godha. Ijoolletti tokkotu na rakkisaaf. Anamma waa'ee ijoollee miti kan si gaafachaa jiru. Innaan an sa'as 24 siyaasofsiisu ati sa'a 28 na dhaggeeffachuudha kan qabu. Maal jechuudhaati? Ana Baacaa Dalgaasaa Hurrumaa nan beektu jechuudha moo numa sariiruma keenya hidda keenya nun beektu jechuudhaati? Hidda keessanii mee labbu Baaca. Durumaa ka'een beeka. Amma mee yeroon qabuuti. Dhiifama naa gootu. Akkam. Utuman siyaasofsiisu ani Baacaan moo si beekomme ila kootu na dhaggeeffadhu. Silaa hidda keessan sanyii keessan nan beekette. Ayi eebbo Baaca. Yeroo hundumaa waa'ee maddaa, waa'ee masanyii, waa'ee malafaa. Maal qaba yoo guyyaa tokko waama qubna garaana taasuftanii hojii na eegsisuu qaba sirrii tokko. Na dhagaye ani kan isin jedhu nuyin eenyutu nu beeka namni nu wallaale hin jiru. Ana Baacaa Dalgaasaa Hurrumaa namnumti nu wallaale jira. Hin jiru isin beeku isin beennaa isin jechaan jira. Ani amma mee Baaca dhiifama naa godhaati hojiin qabadhee jira. Guyyaa biraa haasofnu. Akkamitti? Inni na naasaa jiru haasaa miti jechuudha. Hin dhaga'uu jechaa jirta. Si. Dhaggeeffachaan jira amma Baaca. Garuu mee hojiin qabadhee jira. Waan dhuftaniif natti himtani. Amma waa'ee nan dhufeef meesitti muuf kan hin dhufeef na dhaga'eedha. Nuyi ila misoomaa jennee lafa qabnu qe'ee keenya maatii keenya buqqisnee uummanni riqichaa argatu karaa argatu konkolaataan irraa deemu namni irraa deemu jenneetu lafa keenya kan namaa kennu. Maarree kunoon immoo isiniif dafqini aduu kana keessa dhaabannee isin hojjechaa jirra maaltu badii kanarra. Hojjechuu duwwaa miti hojjechuu miti innaa lafa kana kenninu innaa qe'ee keenya buqqaane si nuyi warri Baacaa Dalgaasaa Hurrumaa jechuu ati hin beektu Hurrumaa jechuun nama la eeboodhaan asii xaaliyaanii qobaasaa biyyatti galcheen nuyi nun beektu waa'ee keenya sirriitti nageenyatti. Amma mee anammas hin beekus xaaliyaanii beekus waan na fayyadu kan na fayyadu hojii uummataa hojjechuu isa immoo yeroo haasaa isinii kenne bakka biraatti bakki kun bakka hojiiti ifaan haa godhamu. Ila sinna ga'u jecha ila jaala kaasi jala nan dhageessu ila waa tokko duwwaan sitti mali anamma kan hin dhufeef na dhaggeeffadhu nuti nama dhiisiiti lafa dhiisiiti waaqni kun warra nu beeku nuti zarii warra guddaa hiddi keenya warra nama guddaa har'aati asii mucaa keenya iddoodhuma feetee dhuftee karaa meeqaa dhuftee ani hin jira jettee mucaa si dhalatee guddate mucaa boorataa akka feetti hojjetu anatu beeka jettee ariite. Ayyoo Baaca. Maal goote? Koomeediidha sin nama koomeediiti. Akkam. Mucaa keessan isa kaminna boorratee hojjetu. Mucaan makooti mucaa kan biraa qaba. Mucaa boorratee ciisuutu jettanii isinii namana. Akkasii boorratee ciisuu. Hojjaa la na dhagee. Hojjaarraa kan ka'e mucaan koo halkan illee naa dhufe humnaan anuleedhaan kootu ciisee humnaan ciibse.
Ati kan guyyaa Inni ciisan mana- halkan humnaanan ciibsan. Inni mana dhugaatiiti gaafa inni dhufuudha kan isin humnaan cibsita yoo ta'e malee bakka hojiitii homaa tokko waan nan fayyadaaru qabu. Kam maaliif Ani immoo meelaa bobaa cawaa tokko isinitti himu. Ani imaanaa uummataan qabadhee jira. Hojii kun xumuramu malee iddoo kanaa immoo hin deemu. Nama dhibaa wajjin immoo yeroo itti aduu kana keessa gangaladhu hin qabu. Kanuma. Kanaafuu ilaa kottu be kottu ilaa na dhage. Anamma kanas siin jedhu asuma jiraatta Silaa isan jiraata. mana qabdaa Qabee qodaa kana waa tokko tokko bibbitattee maali namni qodaa ta'uun fayyadamin jiraataa ree bobaa. otoo sitti hafee wayyi. Ati mucaa kana si ariite asan jiraadha manan qabame an qaba otoo sitti hafee wayyi. Maal jechuudha? Isa sittan masa. Isa waan isaa sittan ma waan nataa. Qoostu si. Isa wala garraa abbaa jiruu fi abbaa duu wala garraa abbaa keessa jiraatu. Ammuma kana gaa kana caala sittin himu. Ila na dhagaye yookaan situ jiraata yookaan mucaa koota hojjeta lamaan kana keessaa tokko nuun. Wala gara. Akkanumaaf qodaa bitte akkanumaaf mi'a bitte homaa siin godhu. Homaa sin fayyadu homaa sin fayyadu hin jedhe yookaan hin duutaa yookaan hin jiraatu. Ila kootu dhagaye na dhagaye deebistamoo hin deebistamoo mucaadhuma kanati. In deebisuu isiniin jedheera garaa matti yaadinaa garaa kutadhaa lafa kanatti hin deebisu naannoo kanatti arguun barbaadu. Otoon deebisiin ati kana keessa jiraattaan naannoo kana hin jiraattaan siin jedhe. Nan jiraadha. Ati moo ila qodaa bitte sana gurguri. Wala garra. Maali? Mucaa kana yaadinaa garaatti iddoo kana miti biyya kanatti hin deebisu. Qodaa bitte sana baasii gurguradhu siin jedhe. Maal nagaan jira maal nagaan jira maal nagaan jira injiinera jedhee. Maal akkanumaan lafa hojii dhufanii na rakkisu Maal jecha maalitti beekan? maal hojjechaa jiru miti maal Maal nama maal hojjechaa jiru. Mucaa koo baasee ari'ee miti mucaa koo baasee hojjetu. Mucaa hojjetu boorataa koo. Maal hojjeta? Lafatti dhalatee hanuurri isaa itti awwaalame keessatti hin hojjetu jedhaa. dursaa moo Maal ta'e naan jettu hojjaa keessaa ariika. inni moo Maarre. ari'ee Dursaa beektamteeti. baga waaqni siik baga siik Fursi. Dursaa koo ammanaa tol tursu isa ta'eeti akkam. sitti muu baaca yoo dhugaa natti biyyette gurbaan kun nama barate nama hojii jaalatu nama sabas kabaju waan ta'eef hangaarraa isa wajjin ture malee dursaa moo Atis moo. dhiifa manaa garotona ta'e lagatti hin gata Atis moo. Manattuu siin galchu. Atis moo. Manattuu siin galchu. Nun beektuun jedhe. Nun beektu ati mucaan kun si harkatti miti kan dhalatee guddate. Nan Nu beek. markaa nyaattee nu Nan harkaa beek. dhugdee nu ganta. Nan Gantuudha. Ati gantuudha. Harkaa kana jala galtee. Ati Maala. gantuudha daman. Moo kan kee salphaadha dhiis. atuu jirta miti kas qeetti sareenaati kan qeetti nama nyaata Akkasii. kanatti dhaadatta Ati gantuudha. Dhugaa rabbiin jedhe. Waa'ee koo waa'ee kee qeetti wal ilaalla. Waa'ee gantummaatu Asitti iddoo misoomaatti hin hin beektu waa'ee dubbannu. gantummaa. Kottu qeetti wal ilaalla. Wal arginati. Gantuudha. Ati gantuudha. hin beektu waa'ee gantummaa Duruu nama jala kaatta. Asii bakka. sareedha kan qe'ee ofiitti nama nyaata Gantuu wayi. nama halaalaa dhufee asitti lolaa fidu